Akkam jirtu jaalatamtootaa fi hordoftoota chaanaalii keenyaa har'allee mata duree biraatiin walitti dhufnee jirra. Hayyee nagaan keessan isiniif haa baay'atu. Mata dureen keenya har'a jechoota sagalee sadii qaban kan jedhuun walitti dhufnee jirra. Ijoolleen karaa onlaayiniitiin barachuu barbaadan silkii asirratti argamu kanaan nuuf bilbiluudhaan karaa immoo waatsaappii, teelegiraamii fi tiiktookidhaan illee laayivii seennee ni barsiisna waan ta'eef kallattii kanneeniin nuuf bilbiluudhaan barumsa keessan barachuu ni dandeessu. Barumsa afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, herreega dabalatee Tigriffallee ni barsiisna waan ta'eef silkii kanaan nuuf bilbiluudhaan nu dubbisuu ni dandeessu. Har'a kan ilaallu jechoota sagalee sadii qaban kan jedhudha. Asirratti maal jedha? Asirratti subscribe nuuf godha. Share, like, share nuuf godha. Kanaafuu jecha kanarratti amma kan jalqabaa kanarratti kan jiru ilaallaa jechuudha. Maal jedha? Deemeera jedha jechuudha. Sagalee deemeera kan jedhu qabataa jechuudha. Maal jedha? Walitti dee yoo dheeratu kun isin dheerataa, mee kun immoo ni gabaabbataa jechuudha. Raa walitti deemeera jedha jechuudha. Deemeera kun immoo saameera. Kan itti aanu immoo saameera jedha jechuudha. Sagalee saa ni qabataa, ni dheerataa jechuudha. Mee kan jedhu kunillee ni dheerataa afaan keenya irratti. Raa kan jedhu immoo ni gabaabbataa jechuudha. Sagalee sadii qaba jechuudha. Walumaa galatti saameera. Kun immoo daamaraa jedha. Daamaraa. Daa ni dheerataa, maa ni gabaabbataa. Raa kan jedhu kun immoo ni dheerataa jechuudha. Daamaraa jedha jechuudha. Kan itti aanu guutamaa jedha jechuudha. Kan itti aanu daakamuu. Kan itti aanu qaamota jedha jechuudha. Asitti immoo kan itti aanu saamunaa. Kan itti aanu soofame. Kan itti aanu hoolota. Kan itti aanu gaarome. Kan itti aanu jiraateera. Kun immoo maal jedha? Kaasameera jedha jechuudha. Asirratti kan itti aanu eegale jedha. Eegale. Kun immoo yaadamuu. Kun immoo namoota. Kun immoo maal jedha? Kutaalee jedha jechuudha. Asitti immoo dabalaa jedha jechuudha. Dabalaa. Kun immoo sidaamaa jedha jechuudha. Hayyee jechoonni kunniin jechoota sagalee sadii qabanidha. Subscribe, share, like, share nuuf godha YouTube keenya. Barumsi keenya har'a jechoota sagalee sadii qaban kan jedhu ilaallee jirra. Ijoolleen irra deebi'ee isinitti himaa. Ijoolleen karaa onlaayiniitiin barachuu barbaadanii silkii asirratti argamu kanaan nuuf bilbiluudhaan karaa immoo waatsaappii, teelegiraamii karaa kallattii kanneeniin nu dubbisuudhaan barachuu ni dandeessu. Ijoolleen gaafii qabdanis immoo nu gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Har'aaf barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.